waan asirratti si dhiyeesseef hin beektanatti fakkaate uummataa fi waan tokko lama waan sadii si gaafadha uummataa fi beeksifta dursamee uummata nagee gaafadhu eenyummaa kan kee of barsiisi iddoo jireenya keetii hin himini bakka jirtu maqaa keetii fi eessatti akka dhalatte abbaan manaa kee eenyudha wantoota tokko uummata nagee gaafadhu sagalee kee dhagaa jiran. Okay, uummanni Oromoo hundi keessanuu kan Musliimaatis kan Kiristaanaatis Assalamu alaikum isiniin jedha. Ani maqaan koo Aaddaa Haji Abdii jedhama. Kan dhaladhee Baalee Roobee Aanaa Barbaree Haruun Maalitti. Akkasuma abbaan mana kootis amantiin isa duraan Kiristaana ture. Abtaamuu jedhama. Erguutti yommuu gara amantii Musliimaa dhufee Ramadaan jedhama maqaan isaatis. Zaaraa yaa Hayya bareedduu koo galatoomii maqaa kan kennu himuu keetiif abbaan manaa kan kee eessa ture jalqaba? Jalqaba abbaan manaa kooti ijoollummaadhaan yeroo abbaa isaa irraa ajjeesan inni xiqqaa ture yeroo san rabshaan uummata amaanadhanyaa kanaa fi uummata Oromoo irratti baay'ee tokko guugan biyya san keessatti namoonni baay'ee dhumaa ture yeroo san maatiin isaanii hundi baqatanii kara biyya keenyaa Baalee galan. Baalee galanii achumatti guddatee achumatti baratee naanis walitti dabalamnee erga walitti dabalamnee amata 12ffaa keenya keessa jirra. Maatii lama argannee yaa'u biyya keessa turre yeroo sanillee nuti amata dheeraadhaaf karaa amata 8-9 Sumaalee keessa turre erga gara biyyaa galle seenaa abbaa isaa kana hunda iyyuu qoratee erga gallee jenne ammoo iyyuu ani abbaa kiyya namni ajjeesee taa'ee hin nyaadhu wanti ani irraa taa'u takkalleen hin jirtu jedhee Adhiisee osoo an dhorku deeme jechuu dhiiga guma abbaa kiyyaatiin baafadhaa hin taa'u jedhe. Anis bakka inni hin jirretti hin taa'u jedhe ijoollee gatee maatii kootitti kennee maatiin isaallee hin jiranii maatii isaaniitti fi jidduma lamaanitti deemanii akka guddatan kara biyyaa namaa dhufe. Kanaaf amma wanti erga dhufe ammoo iyyuu ammoo wanni an dhagahee fi wanni an argellee akkuma isiniyyuu viidiyoo isaa argitan sanii. Qabame magaalaa hidhame magaalaa Darraa Dungu Masqal Adaree bakka jedhamutti hidhame achirraa immoo dabarfamee amma fiichee jira. Maatiin isaanii guutuun warri gosi isaanii Elamoo jedhama. Maatiin isaanii guutuun biyyarraa baqatanii biyyoota namaa keessa olii gad baqatanii jiran. Akka duraan inni jiru namni qabame hin jiru namni baqatellee hin jiru hanga inni qabame garuu namoonni hedduun sodaatanii biyya keessaa baqatanii jiran warroonni Oromoo biyya isaan keessa jiru jechuudha. Faamiliin isaa jechuun. Faamiliin isaa guutuun iyyuu biyyaa bahanii gargar faca'anii jiran nam tokko jechuun amma biyya san keessa hin jiru. Maaliif yeroo inni jiru saniin sodaatanii namoo akkasitti namatti wannaa hin jedhu amma ammoo inni qabamee jennaan namni hundinuyyuu baqatee jira. Namni akka biyya amma yeroo amma akkasii wajjin haasa'uree batuurtaati waasaappiin irratti bilbiltu biyya haasa'aa jira obboleettii isaa waliin jechuun bakka biraa jirti obboleettiin isaa biyya keenya kana jirti. Haatis Finfinnee jirti bakka baay'ee tokko maatiin waan biraa keessa waan jiruuf. Waan biraallee hin jedhu uummata Oromootiin akka naa gargaartan akka bira naa dhaabattan qofa jedha isaarratti. Hayyee gaafii lama si gaafadha. Tokkoffaa bakka jirtu himini iddoo jireenya faamilii isaa si hin himini. Gaafii biraa iddoo inni itti hidhame amma eessa akka dhageessetti? Iddoon inni itti hidhame jalqaba Darratti hidhame magaalaa Dungoo Masqal bakka jedhamtu Adaree achitti hidhame achirra immoo erga dabarfame fiichee geessanii fiicheetti hidhannaan jedhan fiichee jiraa jedhan. Magaalaa fiichee. Okay. Ergasii faamiliin namni dhaqee isa dubbisu bakka inni itti hidhamee jiru kana namni quba qabu jira? Namni quba qabu hin jiru yaa'u ganaa anis wanta bilbilee hordofu malee maatii isaa keessaa namni itti dhiyaate hanqa silaa hin jiru. Erga qabame innillee hin turre ammuma qabame beektaa erga Hacaaluun du'ee 15 moo akkana osoo hin gahin hordofanii qaban. Inni durumaayyuu si biran turre guma abbaa kiyyaa baafadha jedheeti deemee jira hin jiru naannawa jechuudha bakka jireenya keessanii. In jiru naannaa keenya hin jirullee bilbilullee yaagaan biyya namaa kana keessa jiru nama waggaa lammaffaa kiyya taree naa bilbilaa duraan jechuu taree caakkaa keessa jira akka inni caakkaa jiru hin beekaa na dubbisa. Deebisee amma mootiyyuu ji'a 3 caalee jira haga hin dubbisin yoo an bilbila isaa hin dalagu.
maatii birallee bilbilee waan gaafadhu nuti sin bilbilee jedhaniitu mana namuu dhabee callisee ergasii booda irratti tarafaan kun ga'e wantoon jennu ifa bahee mul'ate jechuudha. So amma gabaabumatti uummata Oromootiin maal jettame sila miidiyaa irra si'aadhee sanii barbaadee ture siif haalli waan hin mijannee fi taa'ee haasawuu hin dandeenye dirqamee taa'eeti yaada kan kee uummata biraan sii ga'aa jira maal naa godhaa jettame uummata si dhageeffataa jiru. Wannan na godhaa jedhu namni kun Oromoodha kiyya qofaa miti kan Oromoo hundaati akka nama bira naaf dhaabatu akka nama gargaaran bakki inni jirutti ani iyyaafadhee hordofee bakki inni jirutti eessatti akka hidhamee akka dandeettii kiyyaatiin hordofaa isinis uummata Oromoo akka bira naa dhaabatanii isin jedhu. Hayyuu uummata kan dhageeffataa jirtanii mucaa jalqaba irratti viidiyoo isaa miidiyaa irra deemaa jira mucaa goota tokko goota baay'ee dinqisiifama mucaa hedduu isiniin viidiyoon isaa asirra deddeemaa ture anis piikcharoota isaa maxxansaa ture abbaa ijoollee lamaatii hedduu dhaloota isaatiif akkam istoorii isaa akka isheen isinitti himtu kana maal jechuu barbaada uummanni Oromoo sagalee ta'uufii qabdanii sila mootummaan gabroomsataan Abiyyi waa'ee isaa dubbatamee hin dhumatu akkamitti akka dubbannus hin beeknu haga guyyaa inni nurraa ka'uuf Abiyyiin ni ka'a kun wanta ifaa bilisa lafa jiru nama mucaasan hordofuu qabna faana buunee hanga harka diinaatii baafnutti isa qofa osoo hin taane ilmaan Oromoo hunda hordofuu qabna garuu mucaa kana mucayyoon geeroo ganama dawaluuf baay'ee boo'u turte hedduu dhiphachuu turte aanatu tasgabbaayin boo'in jedhee callisiisee faana bu'aatii hordofaa fi sagalee ta'aa fi miidiyaa irratti maybe ani yeroo hedduu na argachuu hin dandeessan asirra dhimmi kun na dhukkubsee jennaani osoo miidiyaa irratti ishee waan kalaawuu hin dandeenyee fi biiziidha dalagaa qabdii haalli ittiin mijatu yoo maybe guyyaa tokkotti mijatee gara miidiyaatittis kaleessuu ni dandeenya sagalee ta'aa fi jedha bareedduu kodhaamsa xumuraa mee maal dhaamatta. Okay, wannan jechuun barbaade kabira mootiyyuu miidiyaa irratti amma namoonni suuraa isaati fi ijoollee maxxansuun rakkoon qabu biyya dhaloota isaa ijoolleen baay'een ani masiidhaaf himee masiin maxxansee isii jalaa fudhanii namni baay'een maxxansaa jira. Ijoolleen keessaa warroonni naa bilbilanii jiran ijoolleen darratti dhalatan jechuun uummanni waan baay'ee yaada biraa keessa kan jiraniif maatii isaa eessa akka jiru waan barbaadaa jiraniif biyya maxxansuun sirrii miti biyya akka maxxansinee jedhanii keessatti bilbilanii na gorsaa jiran ijoolleen darraa jechuun kanaafii warroonni biyyoota isaa maxxansitan akka hin maxxansine. Guys, waan isheen isin jettu dhageessanii namoonni naannawa bakka dhaloota isaa maxxansitan jechuudha. Iddoo inni dhalate bakka kana dhalate because familiin isaa waan barbaadamuuf family isaa waan barbaadaa jiraniif remove godhaa isin jetti maybe Zara entertainment irratti waan maxxansee ture pictureota isaa ammas picture daa'ima isaati family isaa anasirraa remove godhee ture isinis kaasaa fi adaraa keessanii isa hidhame baafannaa isa kaan itti hin daballu sirna Abiyyi maal akka ta'e isinuu beektani Abiyyi mootummaa nama nyaataa mootummaa bineensa ilma keessan manaa dhabne jedhanii wallaggatti akkuma namni hedduun beektani mana deemanii haadhaa fi abbaa namaa haadha mucaa tokkoo fi abbaa isaa ajjeesanii jechuudha ammallee akkasuma gocha suukaneessaa Arsii lixaa hasaasatti abbaa manaaf haadha manaa walirra qabanii ajjeesan so Abiyyi guyyaan inni kufu fagoo hin jirtu ammas kufee jira Abiyyi nama jiruu du'uun isaa Abiyyi nama jawaarii isaa namni isa hin beekne muka keessaa fuudhee achi isa kaa'ee mana hidhaatitti darbee olii gad deddeemee fata jedhutti jira hanga gaafa isa kaafnutti garuu of eeggachuu isin barbaachisaa namoota keessaniif sagalee ta'a carraa qabdan kanatti hojii qeerroo laandaanii hojjette sun bakka hundatti hojjetamuu qaba biyyoota alaa irraa galii Abiyyiif galu kutuu qabdan guutumaan guututti biyya arabaa irraa inni nu baay'een argatu yoo namichi Duubaayii sun isa gabbaree malee xumurtee jirtaa ergaa kan kee maama. Akkasuma Zaaraan yommuu Oromoo bakka jirtanii bira naaf dhaabadhaa naaf dirmaadhaa isin jedha waan biraa waan jedhu qabu Zaaraan dhiyaa gara Itoophiyaatti. Hayye yoo si dandamee akka irraa biizii ta'uu hin dandeenye nama osoo seeraan firii hin taane osoo dhiphadhu gadi taa'ee si haasofsiisuu fi miidiyaa biraa irratti si dhiyeessine OMN ta'ee miidiyoota biraa irratti narratti dabalina miidiyaa biraa irratti si dhiyeessine haala saniin yaada kan kee bal'istee ibsataa fayyaa ta'e si dawalaan immoo.
الشباب يا قلت وين باي بس قلت مفضل ما تكرك وإنك بماماش ومسا ورمو جباد أبا كجرتني مالي في جناني ساعتين كوني ساعتي إنما أبي نتك درا إسهم بيكني أبي جبنين ستأو نت إسهم بيكني ساعتي جرا هنتي في دمني أبي ينكافنو لما فاهمو لما مالتي إنو فرقة دبرسو بربادا سجرا مج أيو هنتي تفي دمي دقرتو تبلسجنا دقرتو تبلسجنا غاري إجارتني وانتو تأددا قوتني بليس أكنا متوكوتتي سنة عربسو مالي في جنان نما قيان دكانا اتتا يوم اللي إسا دكانا بيتو جراك أبدانتنا فايدا ما سابا كيسان جنان أبدا سابا غرغارا بارتي نيكوفتي مالتو سندبسي غاري إجارتني ساعتي دقدمي أخر رفود أبداني مالي نوانتي سندقرو تجرتني بزوين مونا رابي يندقرو كن ورا خليس اللي غافا هايلي مارم توري غافا ملسي اللي ورا إسا قبرو توري دا لغادو بچوفي أكنا ما أكنا ميتي ورّي رابي يندقر ورّو مقافة من اللي كيلو كده كوفي توري قري إجارتني أستاذتها هاسو قافاني أستاذ أحمد الدين جبلي أسرتي بتنسين علماء يتأجتن بريفا من جهة كإرجاء قف دبرسونا مكينيا نوها غرغر وانجر إرجاء في كيسة قب رايا هنا جفنا من أردتكم إني علماء دامتين إن كان فتني أبي فرايا كم تولجنا قبلن أبي فرايا ولجنا قبما ها زبالة بنيانو ولجنا قبما أبي جتون زبالة دا أبي نم أمنتسين كم كريستانا تاني مسلمة تاني أبي مجرمة فكاتي جراتا أبي جتون غارة دا يتكلري ديما ركبدي ديماتا يتكلري قراتش ركبدي قراتش إن غارة وانتي أينو توريت دفا أبي في رايا ولجنا قبدي لغا ربي سلا رايا جال دوفي متي أبي ديك رايا هنتو ولو هم دالن ولتو هنفن مالف مال ولتو في الدو أبي يجتو جاهل أنا مسموهن كم إيه سافوتني والجنا دابدو كنتو الجنا قبدن هاسو هم بيكو لين قدمو مي فيديو تكو زارا انترتيمنت رتي متنسيتو ريو فيديو تكو سنتي مديسا دما كجولي دايمن بقى دايمن انجرامي بقى سغت ايوا هاسو سيهم بيكو I don't know if you know كيرو قوما ستاقلو ما دولت لايبير رجرتا كيرو لايبير رجرتا لايبير نجربان أنا لايبير يدرس قالك يسدق أجرني وي سقالك يسدق أجرني إنتو فتمو يرجع دبر فت ما راد بدارتات جلك بواي مجا ميديا فيديو سادي ما جروتو كدو بني هذا منا يساولين إنه نرد ولت إتأنيتي يا دوم أروم ودبر سوتي زرا غري تايم جمع جتو تكا وانا مسنين يا دوك أبات تجيج جباب سليمو برباد يا ودي دوغلتو الفادو دامسا كواي غور بيچال انجسه مجاسا نماتي سبردا بچون كما كينيا دركما ورما بو قمنا إتاني undum tigenya wo qabnu brada bachu qabna jeda itane waay gare team jemma sana ratti ballina ratto jechu qabna inshallah wonni kun akajimatti sakoro matti safu matoro modi ustaza kenya ratti wala kasiyali kana kasgo dairan jabbilonni simbu buchuna kana gabasina kasgoto namminni gurgudan warri mo ittinyate ittenyuta jiru waan bazoy waan sana keessana wota hojjeta mootummaa fa baay'ee keessa jiran fakkaata malee saroota warra Facebook irraa yittu duwwee miti kanaafuu innaa waan kana irratti bal'inaan guyyaa tokko akkuma ijoollee jimmaatti wal sunaalee irratti hojjechuu qabna irratti haasa'uu qabna seenyedha galatoomi waan naaf fedhe agaruma ergaa kee xumurteerta xumureera dhufan Okay, achik adima kabad duku tayi.
garee sana bilis maqaa jimmaan uummata qabsaa uummata saba wajjin jiraatu uummata nama akka raayyaa of keessaa qabdu Abiyyii fi raayyaa fuutanii wal cinaa hin qabina dhugaa rabbi dhugaa isinitti muuf waan walii hin madaalle qoshaashaadha qoshaashaa raayyaa jechuun nama yoo ustaaza raayyaa nama silaa Oromoo irraa dhalateef malee osoo wanni biraa ta'e nama addunyaan tun nashiidaadhuma inni hojjete sana osoo afaan biraatti jijjiiranii nama addunyaan yookiin akka addunyaatitti namni dinqisiifatamaan kana jedhanii lafa kaayantu isa isinii galee qanfadha waan wal madaalaa fi waan walitti hin madaalle wal cinaa hin qabina Abiyyii fi raayyaa wal cinaa hin qabina salfadha xiqqoo maqaa jimma jedhu san isirraa jijjiira Oromoon isin taazabdi waan gootan namni gantuun akkuma gantuutitti bilchiginaan jimma keessa qofa hin jirtu arsii keessa jirti walloo keessa jirti wallagga keessa jirti arsii keessa faa jara takkiin jara lubbuu qabdu takkisu jara ajjeefamuu qabdu bakka hunda jirti ani namni kun nama bilchiginaa nama arsii keessa jiru an arsii jedhee irra hin goru an Oromoo waan ta'eefi maa abbaa kiyyan taani gadi fuudha ajjeesa fakkeenyaan ustaaza maaliiti eenyu isheen namitti takka Mustafa Jarra yoo gaha soo sheek of godhe bismillah maali asna qaba achna qaba ile dubbata isheen akkanatu nin nama baranillee waan tokko hin qabdus nama barate miti garuu maal godhata akka waan biyya hoogganaa jiru akka waan arsii bakka bu'uutitti ergaa dabarfata isinii galee wayo labete maali sinitti mu barbaadi ishee akkasii sanniin qeerroon bakka argitetti ejjennoo feetanitti fudhachuudha qabdan dhugaa isinii hima abbaa feete maa abbaa kun ta'in maa haadha kun ta'in nama bilchiginaa deeggartu keessattuu jara biyya keessa jirtu akkas jennaan figdanii biyya namaatitti waliin hodhina amma ijoolleen biyya Suudii fa jiraatan jiru san keessatti harka ijoolleen tunni waan tokko keessa hin jirtu sagaxeen ganda kamuu keessa jirti Harargee keessas jirti Jimma keessas jirti fuutanii maqaa jimmattiin galtanii taayim jimmaa garee jettu sana keessatti ijoolleen dhiirotaa ta garee san keessa jirtan dhiirri nama hamataa ani addunyaa kanarraa dhiira waa'ee nama haasoo hin jaalladhu dubartiiyyuu fakkeenyaa fi ishee waa'ee nama haasoftu lakki waan kan kee jaraadhu jedhee dhiira gorsutti gammada dhiira gadi teessee ekeleen hoo maal ta'e buna dhugaa nama hamachuu tokkoffaa nama hamachuu rabbirraa haraam addunyaa kanarraa waa'ee nama namni dubbatu haraam rabbirraa si gaafatu dhugaa isinii himuuf haraama guddaadha dhiirri akkamitti waa'ee nama haasofti garee ijaartee haga san deemtee waan gaarii hin dalaydu yoo rabbi ganama sabboonummaa siin kennin onnee sabaaf rifattuun siif hin kennine waan biraa godhadhu deem dalagaa kan kee dalagadhu faamilii kan kee saapoorti godhi yoo amantii hin qabaanne yoo salaattee sa'aatii du'aa godhattu hin qabne deemiti taphadhu iyyuu sammuu kan kee firii godhi dhiiga namaa hin dhugin garee ijaartanii waa'ee nama isinii olii hin dubbatina namni kun namni irraa haasa'aa jirtan nama isin madaaluu miti isinii galee ekelee hin ajjeefna ekelee maatii isaa mana gumna nama mo'atamaa ta'uu ragaa ofitti baatani namni mo'atamaa maal godhaa yoo mo'atame waa balleessuuf fiiga fakkeenya Abiyyi Ahmed maal jedhee ture yeroo gara aangoo dhufu tokko namni nama ajjeesu nama mo'atame qizanaamiidha maal jechoota Abiyyi wayii waa hedduu dubbachuu ture isuma Abiyyiin abbaa keessan ka rabbi jettanii itti salaatan san namni rabbiif salaata isuma irraa fakkeenya guddaa godhachuudha dandeessan maaliif kaleessa akkas jechaa ture har'a kana ajjeesaa jiru dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa jiru tokkoffaa Abiyyi biyya san bulcha jettanii yoo sammuu teessan amansiiftanii uummata ka doorsiftan ta'e Abiyyi abadan biyya san bulchuu hin danda'u namicha sabni balaaleffataa jiru nama tokko ajjeesaa tokko bulchuu hin danda'u Itoophiyaa Oromoo alatti inni bulcha jettanii sammuu keessa yoo yaaddan baay'ee dogongortanii jirtan dhugaa isinitti himuuf Itoophiyaa wanti jedhamu Oromoodha Oromoo ajjeesee Oromoo rifachiisee namoota sabboonummaa qabu kana mataa isaa keessa gadi dha'ee uummata san rifachiisee biyya san bulcha yoo isin Oromoon du'uun gochi Abiyyi hirrifachiisa jedhee godhaa jiru kun Oromoo jabeessa Oromoo hirrifachiisu gonkumaa akka isa jibbinu
summiinu keessatti uuma deeggartoota paartii gara saba keessan gargaara abiyyi nama ajjeesee uummata harka kennachiisa yoo jettan baay'ee dogongortan oromoo jabeessa jibbaa onnee oromoo irraa fudhata oromoo miidhee biyya san amma fakkeenya maybe abiyyi akka sammuuti yaatitti maal yaada beektu maal natti fakkaata akka natti fakkaatu kun yaada kiyya oromoo ajjeesee sabni amaaraa na gargaara amaara gammachiisee isaa wajjin jiraadha jedheeti gonkumaa hin danda'amu wanti Itoophiyaa jedhamtu sun oromootiin Itoophiyaa jedhamte walitti qabamte bulchuu akka hin dandeenye mootummaan tokko akka seera addunyaatitti lammii tokko asiin dhiiga dhangalaasaa tokko bulchuu hin danda'u akkuma seera addunyaatittu deeggartoota paartii bilisiginnaa warra waan tokko hin beekne isinii galee warra osoo waa hin beekne waa deeggartan abiyyi biyya saniirra akka hin turre sirri sammuu keetii himuu dandeessa yookiin harka qeerrootitti du'a yookiin ofii isaatiiyyuu bokokee aangoochi darbee akka intinaatitti zubaala isaa walitti haratee deema sii galee garee ijaarteeti akka dubartii waa'ee namaa haasaa hin oolin keessattuu warri dhiiraachi keessatti afaan bantanii lafaa ooltan xiqqoo qaanfadhaa gandummaa keessaa ba'a abiyyi jimmaa miti beezawee abiyyi jimmaa miti sirriitti beektu jimmaan nama akka raayyaa fa'a qabdi ustaaza jaalatamaaf kabajamaa addunyaan jaalatti inni ganda keenya nuuf akka maal isinii godhame jimmaa maal godhe ijoolleen maan gaafin kun namoota jimmaatiin gonkumaa waliin qabatu namoota muraasa taayim jimmaa jettanichi keessatti waa'ee namaa haasa'aa jirtan sun maal godhe jimmaa karaan dhoqqaa akka duraa biyyiti akka duraa jirti eenyuun eessatti isin beeka wanti ni godheef tokko hin jiru abiyyi oromoo ajjeesee oromoo hin sodaattee harkatti kennatti nuti isa deeggarraa waan nutti darban fudhanne sareedha saree waan nutti darban fudhatti yoo jettan dogongora guddaa keessan dogongora guddaa oromoon sodaatee ajjeesaniitu osoo nama tokkotti galee tokkocha santu funyaan qabee abiyyiin achi darbee oromiyaa akka bilisoomtu nu hammeessaa jira malee oromoo rifachiisaa hin jiru hidhaaf ajjeechaan mootummoota kaleessaa irraa laaluu qaba namichi dayyuusni mootummoota kaleessa darbee akka minilikii fa'a mootummoota kaleessa darbee sanii laalee isaan akkamitti ofirraa haasan jedheeti sanniin irraa fakkeenya godhachuudha qaba yeroodhaan gara saba keessanii deebi'a ijoollee bilisiginnaa ergaa obbolummaa waamichuma obbolummaa isinii godhaa jira ana keessan arraba hin baranne isin arrabsuu hin danda'u maatiin keessa fuudhaan na guddise kabaja oromootii fi kabaja maatii kiyyaatiif jecha akka keessa arraba darbachuus nama arrabsuu illee hin barbaadu garuu oromoon ummata saba garaa bal'ataadha dhiifama isinii godhaa as deebi'aa saba keessan gargaara ergama isinii dabarsina rabbiin dukkana isinii dukkaneessisan ifa isinii godheeti dukkana keessa ifa dukkana isinii godhe sun isinii haa banu garuu isinis carraa kanatti fayyadamtanii saba keessan gargaaruu qabdan namicha minilikii kana qabattee faana fiiddatis isaa waliin kufta abiyyi amma nama kufee bara nama jiruu du'e hangam sodaataa sibiila garaa kakkaawwatee deema sibiila garaa kakkaawwatee deema because waan sodaateef nam sodaataadha abiyyi namni hin beekne dukkana keessaa fuudhee abbaa isaa dhiirsa isaa jawaar jechuudha fuudheeti dukkana san keessaa fidee angoorrachi kaayee isa manidha beezawii namoota ciccimaa namoota amaaraallee ajjeessu ture inni ummata kana ajjeesee kana fixee kana doorsisee biyya san bulcha yoo jedhe waan hin danda'amne ka du'e kama hafeetu qabsoo tana fuudhee galmaan ga'a ijoolleen bilisiginnaa abiyyi nama gurra hin qabne isa zinnaashitu isa ajajaa harka zinnaashiitiin deema dhiirti dubartiin ergite du'a hin sodaattu jettee oromoon isin immoo sammuu teessan doomte tan banaati itti ilaala ija teessan ta isinitti osoo ifa keessa isinitti dukkanoofte tan rabbi maaliif sammuu sirra kaa'e ittiin haa yaadduufi saba kan kee gargaari saba kee cinaa dhaabbadhu mucayyoo amma sirra dhiyeesse kanallee ergaa ishees waliin gaggaafi viidiyoo kana sheer godhaa namni isaa dhaga'u maatii kanas akka gargaartanii namni dubbisuu barbaadan isheen wal isin qunnamsiisaa yeroo gaarii qabaadhaa bara bilisummaa isin haa ta'u hayyoota keenya kamana hidhaa keessa jira rabbiin haa baasu ijoolleen ila amma chaatti na gootaniif na bilbiltanii fayyaan kiyya haala gaarii irra jira
alhamdulillah naga kooti gilitooma ulfaadha ummata kiyya jaalatamaaf kabajamaa bakka guddaa na biraa qabdu eessa jirti warri mucaa hidhamee bakka jireenya ishee miidiyaa irratti maxxansinus hin beeksifnu fayyitee zaara yaa fayyee jira alhamdulillah rabbi guddaa galna ga'u galatoomaa isinis rabbii gaditti hedduu sin jaalladha ummata oromoo bakka waan dadhabbii qabuuf taa'ee kana ol haasoo hin danda'u wal cinaa jirra walitti deebina dhimma mucayyoo tana miidiyaa irra baay'ee kalaa waan hin dandeenyeef sila ganama miidiyaa irratti hafeeranii barbaadee ture haalli jireenya ishee baay'ee mijaahee fi miidiyaa irratti akka dhuftu hin danda'amnee fi kanaaf jecha osoo baay'ee dadhabu osoo natti hin tolin gattaa'ee ergaa ishee dabarsuufiif dhufee cinaa dhaabbadhaanii galatooma agaruu biyya gootaa biloksii godha sammuu tunte ammas banamti gaafa biyyi kufeesanii banamti deeggartoota paartii bilisiginnaa amma isinii hin banamtu namni amma isinii hin banamne gaafa abiyyi kufeesii banamti abiyyi kufee jira isinii galee booda ammas sammuu keessan duudaa gootanii abbichuutu biyya bulchaa jira ilmi sanyii mootii maaltu sanyii mootii godhe gurbaa zubaala wanni keessaa dhufe bara abbaa abiyyi guddaadhuma kanatu na bira dhufe jedhee guddama kana akkuma ijoollee kootiitti ilaaladhe ilma guddisaa waan ta'eef nama guddisaati guddisa dhufe ilma abbaa isaa sana abbaa biddeena ka ajjeese abiyyiidha namni biraa hin ajjeefne so ilma sanyii mootiitti afaan hin baniin waanuma sanyii mootii jedhamu ofirraa hin qabnu sanyii mootii nama akka ustaaza raayyaa fa'a malee abiyyiidha miti obboleessa yookiin obboleetti sanyii mootii waan jedhamu tokko irra hin jirtu abiyyi ilma minirikiiti haasawa obbo Ahmed Ali lubbuun isaanii Jannatul Firdaws keessaa teessu yoo dhageeffatte maal jedha guys yeroo gaarii qabaadha sagaleen kiyya meebii waan afalamee fakkaata bilbila na gubbaan dawwalamaa jira haywaana garbi mi'am interesa fakkaatu haywaana yoo jettan garaa isin nyaattu ijoollee bilisiginnaa waamicha isinii godhee bara isin arrabsaa hin jiru aniifis walad